Wangeela Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 22 haga 30 maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin in dubbisaa akkana jedha dubbiin Waaqayyo. Yesuus mandarootaaf gandeen keessa darbee hundumatti barsiisaa gara Yerusaalemitti in adeema ture. Namni tokko yaa gooftaa fayyuuf kan jiru muraasa ta'u moo jedhee gaafate. Yesuus garuu hunduma isaaniitiin balballi isa dhiphaadhaan ol galuudhaaf wal dorgoma isinittan himaa. Namoonni baay'een kanaan ol galuudhaaf karaa barbaadu garuu hin danda'an. Egaa abbaan manaa ka'ee balbalicha erga cufe isin immoo ala dhaabattanii balbala rukuttu. Yaa gooftaa nuuf banii jettanii in waamattu. Abbaan manichaa immoo ani isin hin beeku, lafa isin dhuftanis hin hubadhu jedhee isiniif deebisa. Achumaanis si wajjin nyaanneerra dhugneerra karaa irrattis nu barsiifteerta jettanii in falmattu. Inni garuu ani isin hin beeku, lafa isin dhuftanis ani hin hubadhu. Argaa koo duraa adeemaa. Isin hamaa kana gootan hundinuu isiniin jedha. Abrahaamiif Yisaaq Yaaqoobiinis raajota hundumaa mootummaa Waaqayyoo keessatti akka fudhatamu ofii keessanii immoo alatti akka darbatamtu yommuu argitan achitti boo'ichaa ilkaan qaruutu isin irra ga'a. Namoonni ba'a biiftuutii lixa biiftuutii gara bitaatiif gara mirgaatiif mootummaa Waaqayyoo keessatti maadditti dhiyaachuudhaaf en dhufu. Egaa warra hundumaa booddee jiran keessaa warra duraa kan ta'an jiru. Warra duraa jiran keessaa warra hundumaa booddee kan ta'anis jiru jedha. Maqaan gooftaa ka eebbifame haa ta'u. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Asirratti sagalee Waaqayyoo kanarra dhaabadhee mata dureen guyyaa har'aa akkana jedha. Balbala dhiphaan ol galuuf maal godhuu qabna? Balbala dhiphaan ol galuuf maal godhuu qabna? Maqaan Waaqayyoo ka ulfaate haa ta'u. Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo namichi gaafatu akkana jedhee deebise lakkoofsa 24. Yesuus garuu hunduma isaaniitiin balbala isa dhiphaadhaan ol galuudhaaf wal dorgommaa jedhe. Maqaan gooftaa ka ulfaate haa ta'u. Balbala dhiphaan ol galuudhaaf hunduma isaaniitiin jedhe. Balbala dhiphaadhaan ol galuudhaaf wal dorgommaa isinittan himahoo jedhe. Maqaan Waaqayyoo ka ulfaate haa ta'u. Balbala dhiphaan ol galuuf dorgommii nama barbaachisa. Gooftaa galan isaaf haa ta'u. Torbaan hadhaa waan tokko dubbataa turre waa'ee dammaquu. Maqaan Waaqayyoo ka ulfaate haa ta'u. Namni dammaqee jedhe yaa Yerusaalem jedhaa dubbataa ture sagaleen Waaqayyoo. Innaa dammaqii jedhaa dubbataa ture. Innaa maal jedhaa? Yoo dammaxxanii humnaan ol kaatu jedha. Yoo dammaxxanii uffata midhaaginnaa uffattu jedha. Yoo dammaxxanii maqaa Waaqayyoo ka ulfaate haa ta'u. Warra xuraa'ummaa karaa warra xuraa'ummaa irra hin jiraattanii jedha. Yoo dammaxxanii hidhaan keessan isinirraa ciccita. Yoo dammaxxanii daaraan keessan isinirraa harcaa jedhe wantoota gara 5 dubbataa ture. Maqaa Waaqayyoo ka ulfaate haa ta'u. Haadha immoo wal dorgomu asirratti maal jedha? Balbala dhiphaan ol galuudhaaf maal gochuu qabna? Wal dorgomuu qabna. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Gooftatu wal dorgomaa. Isin hundumti keessaniyyuu isinitti maali? Maqaan Waaqayyoo ka ulfaate haa ta'u. Gooftaan maal godhaa ture jedhe? Baadiyyaaf magaalaa keessas
deemee barsiisaa ture. Maqaan Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Wanti isa jalatti hafe tokko hin jiru. Wanti naannoo san jiru asirratti yoo dubbatu Yesuus mandarootaaf gandeeta keessa darbee hundumatti barsiisaa gara Yerusaalemitti adeema ture. Namni tokko yaa gooftaa fayyuuf kan jiru muraasa ta'uu moo jedhee gaafate. Yesuus garuu hunduma isaaniitiin balbala isa dhiphaadhaan ol galuudhaaf wal dorgomaa isinittan himaa jedhe. Maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Wanti rafanii ta'u tokko illee hin jiru. Wanti taa'anii ta'u tokko illee hin jiru. Maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Dorgommii nama barbaachisa. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Dorgommiin kun immoo akkamitti jedha? Ximootiyoos boqonnaa 2, Ximootiyoos 2:2 lakkoofsa 5 irratti akkana. Akka seera isaatitti yoo dorgoman malee gonfoo moo'ichaa hin argatani jedha. Maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Akka seera isaatitti. Seerri isaa kun maalidha? Isa jaalala Waaqayyo abbaan hujii isa nutti kenne akka nutti kennametti galmaan ga'uudha. Maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Isa abbaan Waaqa irraa jaalala isaa nutti kenne hujii isa nutti kenname kanadha. Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 21 irratti. Isa kana hojjetuudha jedha. Maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Rafuu miti. Wal dorgomi jechuun wal dhiibuu miti. Wal dorgomi jechuun immoo walitti quba qabuu miti. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Teettanii yoo laaltan dorgommiin kun maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Namni waan garaa keessa seenee waa mo'atu wal bira waan san darbee keessa darbuu fi wal dorgomaa jecha. Maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Kaan ajjeesuuf, kaan dhiibuuf, kaan kuffisuuf miti. Maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Wal dorgomuun immoo mo'atu. Maaltu jira? Sagalee Waaqayyoo Maatiyos irratti dubbata. Wantoota sadiin dubbata. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Wanti sadiin kun maalidha? Balballi dhiphaa akka ta'e. Karaan jireenyaa rakkisaa akka ta'e. Iddoo sanitti namoonni galan muraasa akka ta'e. Maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Kanaaf dorgomuu qabda. Karaan jireenyaa rakkisaadha jedha. Karaan jireenyaa rakkisaadha. Karris dhiphaadha jedha. Isa kana jedhee deebee maal jedha? Namoota muraasatu achi galas. Maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Kanaaf dorgommii si barbaachisaa jecha. Carraan ati qabdullee dhiphaadha. Karris dhiphaadha. Karaan jireenyichaallee rakkisaadha. Maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Rakkoodha. Akkana jedha. Hojii ergamoota boqonnaa 14 lakkoofsa 22 irratti akkana jedha. Diddamii tokko irraa kaasee dubbisa. Phaawulosiif Barnaabaas mandara darbetti wangeela lallaban. Namoota baay'ee amantoota godhan. Kana booddee mandaroota Listiriyaatti fi Iqniyoomitti, Anookiyaatti, isa biyya Fisdiyaattis deebi'an. Isaan jedhu lakkoofsa 22 irratti akkana. Isaan yaada amantootaa jajjabeessanii amantii isaaniititti akka cimanii fi gorsanii gidiraan baay'ee keessa darbuudhaaf mootummaa Waaqayyoo galuun nuufi maal ta'a? Nuufin ta'a jedhanii. Gidiraa baay'ee keessa darbuun mootummaa Waaqayyoo galuun nuufin ta'a. Maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Karaan nu irra deemu. Karaan jireenyaa, karaan balbalicha san bira nama geessu maalidha? Rakkoodha, rakkisaadha. Maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Wanti si rakkisu maali? Bu'aa bahii biyya lafaa isa ati keessa jirtu si rakkisa. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Garuu Waaqayyoof hin danda'amu. Maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Isa si rakkisu san Waaqayyoof gaafa ati dhugaa qabattee deemte Waaqayyo iddoo deemtutti mana hidhaa keessatti illee si waliin ta'a. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Rakkoon jira, karaan jireenya. Gooftaan akkana jedhame. Karaan jireenya dhugaan anaa.
karaan biraan jiru maqaan waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Karaan biyya lafaa kun rakkisaadha, gidiraadha, hidhaadha, tuffatamuudha. Maqaan taane sitti baasuudha. Maqaan waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Garuutu isuma kana hunda keessa darbite maal goota? Mootummaa waaqayyoo galta. Karaan jireenyaa rakkisaadha jedha. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Maal jedha sagalee waaqayyoo asirratti? Yesuus jedha karra isa dhiphaadhaan ol galaa. Karaan gara badiinsaa geessu boocha bal'aa. Karri isaa bal'aas. Karichis bal'aa. Karris bal'aadha, karichis bal'aa. Maqaan waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Karaan gara maal nama geessu? Gara badiinsaa nama geessu. Karichi illee bal'aa, karri illee bal'aa. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Inna karaan gara jireenyaa nama geessu garuu rakkoodha jedha. Karris dhiphaadha jedha. Iddoo sanitti kan ol galus muraasadha. Asitti immoo baay'ee jedha. Maqaan waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Kana beeknee uffannee bahuu qabna. Hallelujah. Roba gandora sakala bagadia. Reba gadia riba kandosha. Kanaaf isa sitti mudatu laalin yaa saba waaqayyoo. Isa darbaaru laalin. Karri dhiphaadha. Karichis maalidha? Rakkisaadha. Namoonni achi seenanis muraasa jedha. Kanaaf wal dorgommii goota. Sababiin dorgommii gootuuf karichi rakkisaadha. Karris dhiphaadha. Namoonni achi seenanis muraasa. Maqaan waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Gooftaa Yesuus Kiristoos garuu Luqaas irratti hundumti keessanuu jedha. Hunduma waamame. Garuu hundi modhaalle maqaan waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Obboleessa koo obboleetti koo saba waaqayyoo dhaalutu siif ta'a. Mootu siif ta'a. Mootummaa waaqayyoo galutu siif ta'a. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Wangeelli natti hin lallabne hin jedhin. Haadhaa. Namoonni waan baay'een wal dorgoman. Biyyi lafaa waan baay'ee wal dorgomu. Mootummaan biyya lafaa waan baay'ee wal dorgoman. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Anaafati garuu maaliin wal dorgomuu qabna? Saba waaqayyoo. Warra waaqayyoo maqaa isaatiin waame. Warra waaqayyoo fo'ate. Maaliin wal dorgomuu qabna? Kana beeki. Gargariin biyyiti ilaa. Biyyoota garagaraa dhaquufu balbala sitti cufata. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Manuma namaayyuu dhaquufu balbala sitti cufata. Eenyutu mana namichaa san dhaqa? Yookaan fira isaa, yookaan hiriyaa isaa, yookaan nama isa waliin tokkummaa qabu. Maqaan waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Namichi balbala si jalaan badu faa. Ati kabiraati. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf gaafa namichaan fira taate, gaafa namichaan hiriyaa taate, gaafa namicha waliin tokkummaa qabaatte, gaafa namicha waliin beellama qabaatte, namichi sa'aatii kee eegeessi jalaa bana. Maqaan waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Waaqayyoo garuu akkana jedha. Ani isin hin beeku. Si waliin maadii nyaanne, si waliin hin dhunne, sirraa hin baranne. Shaapaa kaadiya. Guyyaan hin dhufu obboleessa koo obboleetti koo. Dammaqee iddoo jirtutti hallelujaa. Waaqayyo waan hojjetu qaba. Hojiin waaqayyo dubbiin waaqayyo akkanumaan hin dhufne. Waan mana kee keessa hojjetu qaba. Gariin keenya maaliin wal dorgomna? Waliin wal dorgomna. Gosaan wal dorgomna. Biyyaan wal dorgomna. Inni kun hundinuu gubataadha jedha. Inni kun hundinuu hafaadha jedha. Inni kun hundinuu bu'aan baasu jedha. Hallelujah. Bu'aa kasii baasu garuu maaliidha jedhe? Mootummaa waaqayyoo galuun karichi maaliidha? Rakkisaadha. Karicha rakkisaa kana maal godhuu qabda? Wal dorgomuu qabda. Hidhaan jira. Sabni kee quba sitti qaba. Namoonni garagaraa maqaa garagaraa si laata. Garutu ati isa dhugaa qabadhu deemi. Gooftaa Yesuus Kiristoos ani karaadha, ani dhugaadha, ani jireenya jecha hin haasa'ini, jecha hojiitti jijjiiri. Waaqayyo kanaaf nu waame. Maqaan waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Ka haasa'u baay'eedha, ka dubbatu baay'eedha, ka jiraatu garuu hin jiru. Hallelujah. Waaqayyo akka jiraannuuf nu waame. Maqaan waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Akka salphattiin gariin kenna beektu.
kenne kamakina wal dorgomulle jira ka jireenya biyya lafaa kana ka odoma laalu biraa dhabam odoma argu biraa dhabam waaqayyo hunduma gooftaa Yesuus Kiristoos ati ebalu hin jenne hunduma keessanuu wal dorgoman si waliin hin nyaanne si waliin hin dhunne ati yeroo mandara keessa deemtu ati yeroo magaalaa keessa deemtu ati nu hin barsiifne shaapaka diyaarasa ani isin hin beeku kanaaf sagalee waaqayyo gooftaa ka jedhe hundinuu mootummaa waaqayyo hin Rabagadia rasa kana bagadia jiraatudha tarkaanfatudha murtee godhatudha morkatudha maqaa waaqayyo golfaata reebo bolettiin kun cimaa ija jabaadhaa minamina jiraatu basaatu ciminna si barbaachisa mudhii hidhatu si barbaachisa waan argamuun of hin jajin waaqayyo jechisa የሚመካ ቢኖር በእግዚአብሔር ቃል sagale waaqayyotin haa geerrannu sagale waaqayyotin haa dhaadatu sagale waaqayyotin haa bawje sagale waaqayyotin haa galde maqaan gooftaa ka ulfaate haa ta'u dhaadannoon keenya isa kana Yesuus hadha saba kanatti hadha tokko keenya tuqi gooftaa balballichi dhiphaadha balbalicha dhiphaa ol galuu maal godhuu qaba wal dorgomuu qaba yoo wal dorgomnu wal dhiibuu miti yoo wal dorgomu wal ciniinnatu miti yoo wal dorgomu wal gaarrifataa deemuu miti hin jenne wangeel galannee balballi isaaf haa ta'u akkana jedha Filiphos boqonnaa tokko lakkoofsa 27 irratti saba waaqayyoo dhagaa ammas garuu akka warri wangeela Kiristoos fudhatanitti jiraachuu ta'utti jiraadhaa malee kan biraa isin hin dhibin kan biraa isin rakkisin kan biraa hin yaaddain maqaa waaqayyo golfaate haa ta'u ammas garuu akka warra wangeela Kiristoos fudhatanitti jiraachuutti jiraadhaa malee kan biraa isin hin dhibin hafuura tokkoon iddoo keessan odoo hin socho'in dhaabattanii yaada tokkoon amantii karaa wangeelaa argame akka wal dorgomtan nan barbaada ani yoon dhufe akkasit isin arguu yoon dhufuu dhabaadhees akkasitti jiraachuu keessan dhaga'uun nan fedhaa jedhe Phaawulos maqaa waaqayyo golfaate yoon dhufe akkasitti arguu yoon dhufuu dhabaadheeyyuu akkasitti jiraachuu keessan dhaga'u nan fedha maqaa waaqayyo golfaate haa ta'u akkamitti amma garuu akka warra wangeela Kiristoos fudhatanitti jiraachuu ta'utti jiraadhaa malee kan biraa isin hin dhibbin wanti tokko isin dhibin wanta tokkoofu hin hidhamin wanta tokkottu hin qabamin ati nama addaati waaqayyotu adda si godhe ufii filattee miti gara gooftaa ka dhufe gooftaatu ulfinna isaa gatee gara keenya dhufe maqaa waaqayyoo ka ulfaate haa ta'u isatu nu filate isatu nu waamate isatu ka ijoollee isaa nu godhate maqaa waaqayyoo ka ulfaate haa ta'u obboleeyyan koo saba waaqayyoo maal jedha asumarratti boqonnaa 12 irraa 13 yoo dubbifattan maqaa Yesuusitiin hin dubbisa akkana kanas argadhee waan guuttadheefi miti garuu Kiristoos kan isaa waan na godhate anis isa kan biraa ga'ee harka koo keessaa galfachuudhaaf duukaa kaachuutti nan jiraadha jedhe isaa na godhate kana maal godhu harka koo keessa galfadhee duukaa kaachuudhaaf irraa hafuudhaaf miti duukaa kaachuu haga biyya lafaa kana keessatti saba waaqayyo makaraan jira bu'aa bahin jira wantoonni garagaraa jira isa isaa ofirrumaa arguufataa isa isaa ofirrumaa dhaa duukaa kaanna maqaa waaqayyo golfaate haa ta'u eenyu isatu ka ofii nu godhate eenyu isatu nu foo'ate
kanaaf jedhe Phaawulos kaachuu nan jiraata obboloota koo ani akka nama harka isaa keessa isa galfadhetti of hin lakkaawu hadha baay'ini keenyatti inni ka of lakkuuf ni jira ani jedhe namni kun nama argitanii macaafa kana keessatti macaafa 13:14 kabarre waa isaa dubbata barroo kan inni dubbata kan inni barreessa maqaa waaqayyoo ka ulfaate haa ta'u anna inni kunuyu ana akka waan isa kan harka keessatti uf galfadhetti of hin lakkaawu jedhe isa darbe dhiisee jedhe isa ufamootiif nan tattaafadha isa kalee hidhame isa kalee reebame isa kalee maqaan taane naa laatame isa san hundumaa dhiisee isa ufamootiif nan tattaafadha maqaa waaqayyoo ka ulfaate haa ta'u akeekasan bira ga'ee gonfoo warra mo'anii argachuudhaaf nan kadhadha maqaa waaqayyoo ka ulfaate haa ta'u waaqayyoo kee kadhadha tattaafadhu akka isa harka koo keessa galfadhetti ani ufi hin ilaalu hadda namoonni baay'een ka uf ilaallu jiru nu akkana nu nama akkasiiti nu kalee akkana turre waaqayyo hadda sirraa barbaada hadda sa'aatii kana sirraa barbaada maqaa waaqayyo ka ulfaate haa ta'u ka boruutiif illee dhiphamin isa darbeef illee kana odoo ta'e hin jedhin maqaa waaqayyo ka ulfaate haa ta'u waan ta'e keessatti waaqayyo beeka waan sirra ga'e keessa waaqayyo beeka akka nama isa harkaan hin galfannetti nan tattaafadha jedha namni waaqayyo maqaan gooftaa ka ulfaate haa ta'u yeroo tokko dubbadheera yoo ta'e namoonni jedhu biyya lafaa namni ilmi nama waa sadi faanaa bu'an waa sadi faanaa bu'u tokko Kiristoos hin faanaa bu'u dhugaa faanaa bu'u maqaan waaqayyo ka ulfaate haa ta'u inni lammaffaa immoo nama akka Phaawulos nama waaqayyo faanaa bu'u inni sadaffaa immoo biyya lafaa faanaa bu'u dhumatti achitti dubbiin gooftaa galanni isaaf haa ta'u bu'aa ofii argatuuf deemaa jira namni Kiristoos faanaa bu'u bu'aa Kiristoos maal jedhe Phaawulos dhufee jedhe akkuma an Kiristoos hin fakkaadhe isinillee ana fakkaadhaa maqaan gooftaa ka ulfaate haa ta'u kanaaf sanii achi kun maal godhaa isa biyya lafaa faanaa bu'u inni anaaf ati arginu inni hadha mudhatu kun hundinuu duwwaadha garuu ka gooftaa qabu hundinuu jireenya gooftaa galanni isaaf haa ta'u qabaatu bichaa miti duukaa bu'i ani jedhe Phaawulos yoo dhabe akka nama isa harkaan gaadhetti ufi hin lakkaawu maal godha jedhe duukaa kaachuun nan jiraadha nan jireenya koo keessatti maal godha duukaa kaachuutti nan jiraadha maqaan gooftaa ka ulfaate haa ta'u hagam keessan to'adha galannee ulfinni isaaf haa ta'u maal akka godhaartan maal akka jedhaartan maal akka yaadaartan yaanni waaqayyoo isin haa fudhatu yaanni waaqayyo dubbiin waaqayyo isin haa ta'u maqaan gooftaa ka ulfaate haa ta'u dubbiin waaqayyo yoo isin tuqe jireenya keessa raasa mana keessa raasa gaa'ila keessa raasa dubbiin waaqayyo gara keessa yoo dhufe seenaa jijjiira maqaan gooftaa ka ulfaate haa ta'u obboleessa koo obboleetti koo balbala dhiphatu si eeggata maal godhuu qaba dorgomuu qaba galannee ulfinni isaaf haa ta'u karaan jireenyaa jedhu rakkisaadha karris dhiphaadha hin irraanfatinaa namni achi keessa seenus muraasa kanaaf dorgomuu qabda gaafuma nama tole qofa waaqa waaqeffatan gaafuma namaa mijaa'e qofa waaqayyo hin jedhan gaafuma rakkatan qofa hin jilbifatan maqaan gooftaa ka ulfaate haa ta'u argatanis dhabanis maqaa isaa ol qaban iddoo hundumattuu hin qaanaan hin saalfatan sagalee waaqayyoo beekanedha mataa taata malee miila hin taatu gooftaa galanni isaaf haa ta'u ka mataa si godhu isaa si miti galanni ulfinni isaaf haa ta'u kanaaf hundumti keessanuu jedhe addaan odoo baasee mishaame hundumti keessanuu wal dorgommii akka wal dorgomtan jedhe meelaala
warri afootaan duuba ta'u warri durataan duuba ta'u warri duubataan afootu kanaaf beeboleen ko hadda hoggaa 20-30 mana waaqayyoo keessa turre achi kaanee immoo galannee ulfinni isaaf haa ta'u ofirraanfannee odoron tokko dhufee fiigaatuma dhufee Yesuus maqaan kee ani sitti amaneera harka koo ol kaaseera ati fayyisaa gooteet jedhee fudhatama maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u hagana mana waaqayyoo keessa ture jettee ofin hin laakkayin Phaawulosuu dubbateera ani akka nama isa hagganaa koo keessa galfate ani ofin hin laakkayu maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u galannee ulfinni isaaf haa ta'u baay'inni keenya yoo kana laakkaa jiraanne taate dogoggorreera gooftaa galannee isaaf haa ta'u maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u kanaaf sagalee waaqayyoo akkana mee isinii dubbisa boqonnaa 7 Maatiyos Wongeel lakkoofsa 21 irraa kaasee haga 23 Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqa irraa nama hojjetutu mootummaa waaqaatti gala malee hubadhu Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqa irraa nama hojjetutu mootummaa waaqaatti gala malee namni yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan itti galaa guyyaan isa dhumaa sanitti namoonni baay'een yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin raajii dubbanneera maqaa keetiin hafuurota hamoota baafneera hujii angos maqaa keetiin baay'ee hojjenneera miti anaan jedhu ani immoo yeroo sanitti matuma ani isin hin beeku isin yaa warra hamaa hojjettan ija koo duraa badaa jedhee mul'innatti isaanitti himee maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u badaa fuula koo duraa badaa boleessa koo boleetti koo laalaa maqaa keetiin raajii maqaa keetiin kana taane maqaa keetiin kana goone maqaa waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u Phaawulos maal jedha an akka nama isa harka ofii keessatti galfadhetti ufin ilaalu hadda taanii ka maqaa isaa bara kana goone bara kana akkas goone jedhu jiru waaqayyo isaan haa qarqaaru galannee ulfinni isaaf haa ta'u yoo waaqayyo nama gargaare namni balbala dhiphittiisa gala balbala dhiphittiisa galuuf balbala dhiphittiin sun maal jedha karaa jireenyaati karaan kun immoo rakkisaadha balballi kun immoo dhiphaadha namoota muraasaadha ulaagaa balbala ulaagaa dorgommiisan guutuun nu barbaachisa ulaagicha immoo gaafa guutu maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u karaa rakkisaa illee ta'u inni karaa san keessa nu dabarsu maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u nu waliin ta'a gooftaa galanne isaaf haa ta'u kanaaf obboleessa koo obboleetti bara kee hin laakkayin wantoota gargaraatiin illee waliin dorgomi waa'ee waaqayyootiif halkaniif guyyaa wal dorgomu isatu si baasa hundinuu hin hafa kan waaqayyo garuu bara baraan jira maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u galannee ulfinni isaaf haa ta'u Yesuus gooftaa akkana jedha jechuu waaqayyo Qorontos duraa boqonnaa 9:25 irratti illee akkana jedha jechisaa namni dorgeedhaaf qophaa'u waan eeggachuun isa barbaachisu hundumaa irraa of hin eeggata warri wal dorgoman gonfoo balbala irraa hojjetan isa coollagaa badu argachuudhaaf kana godhu nuyi garuu isa hin banne argachuudhaaf
in amaan. Anis akkuma kanatti akeeka koo bira ga'uudhaaf nan fiiga. Abbootun koos akka nama akeeka isaa dhaabee qilleensa rukutuu hin ta'u. Ani warra kana dorgommitti waame ufii kootii akkan keessa hin hambifamne dhagni koo itti baree waan itti dhufu akka abboomamus gochuun anaaf hin ta'ay. Maqaan gooftaa koo ulfaatee haa ta'u. Warri dorgommiidhaaf warri wantoota gargaraatiif fiigan maqaan Waaqayyoo koo ulfaatee haa ta'u. Wanti sunuu waan badu waan dhabamu waan karattafu maqaan Waaqayyoo koo ulfaatee haa ta'u. Wanta coollaguufu wanta karattafuufu maal ta'anii jedhe hin dorgomu baduuf jedhe. Nuyi garuu isa hin banne argachuudhaaf hin dhamaanaa. Maqaan Waaqayyoo koo ulfaatee haa ta'u. Dorgommiin keenna haa hin banne. Obboleessa koo obboleettii koo dadhabbii kee Waaqayyo si kabala. Maqaan gooftaa koo ulfaatee haa ta'u. Hadha kana godhe boru kana godhe iftaan kana godhe jedhaa hin deemin. Waaqayyo hadha si hojjechiisu borummoo kabiraa si hojjechiisa. Waaqayyo hadha si ceesu immoo kabiraa si ceesisa. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Haga biyya lafaa kana keessa karaan keessa deemnu kun karaan jireenyaa rakkisaadha jedhee lafa kaa'eera hundee. Karris dhiphaadha jedhee lafa kaa'eera hundee. Namoonni achi seenanis muraasaa jedhee obboleen. Kanaaf isa kana seenuuf gooftaa Yesuus Kiristoos hundumtu keessan wal dorgoma carraa hundumaaf laate jedhe. Kanaaf wal dorgommiin nu barbaachisa. Iddoo kanatti hin hojjannaa hin fiinnaa hin dadhabnaa bu'aa bayii biyya lafaatiif hundinuu hin hafu. Waa'ee Waaqayyoo haa firrifnu. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Kan Waaqayyoo jalqaba yoo goone obboleen koo Waaqayyo isa ati hadha. Kanaaf sagalee Waaqayyootti jedhame. Duraan dursaa mootummaa Waaqayyoo barbaadadha. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Eebbatu mana keessatti dhufu. Nagaatu mana keessatti dhufu. Hawwii waan hawwitan Waaqayyo fidee mana keessatti dhangalaasa. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Maalu eenyu waan barbaadu? Mootummaa Waaqayyo waan barbaadu. Waan sirraa eeggamu san waan barbaadu. Galanni ulfinni Waaqayyo. Maqaan gooftaa ka eebbifame. Inni nu qarqaaru immoo amanama. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Sagaleen isaa dhugaadha. Gooftaa maqaan isaa ka eebbifame haa ta'u. Kanaaf obboleeyyan Waaqayyo balbala dhiphaan ol galuudhaaf maal godhuu qabna? Dorgommii keessa seenuu qabna. Dorgommichis akka seera isaati. Seera isaa eeggate. Seerri isaa kun maalidha? Akka Waaqayyo abbaan jaalala isaati. Namni jaalala isaa isa hojjete waan inni irraa barbaadu hojjete galmaan ga'uudha. Maqaan gooftaa koo ulfaata. Namoonni yeroo baay'ee immoo ulfaataadha. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Ulfaataadha. Oduu Waaqayyo si waliin ta'uu baate. Garuu Waaqayyo si waliin jira. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Attam ta'ee sitti ulfaata. Mana hidhaa seenta. Hirreebamta. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Inni si waliin jira. Akkuma dheengadda dubbanne maal jedha sagalee Waaqayyo. Awwaara keessa yommuu dammattan awwaara keessa ofirraa dhadhaatanii kaatu. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Isa biyyiti lafaa sitti facaafu. Isa wantoonni garagaraa sitti darbatan. Hunduma ofirraa bittinneessite kaaf. Isatu si waliin jira. Jecha tokkotu gara koo dhufe kana dubbisee fixa. Uumama irratti akkana jedha. Boqonnaa jaalaa kuusa sadii irratti. Yommus Waaqayyo namni akkuma foonicha isaa uffate san waan ta'e hafuurri koo yeroo hundumaa isa keessa hin jiraatin. Laalame
hagana nutti gadda Waaqayyo. Yoo waa'ee foon kenna, waa'ee fedha kenna, waa'ee hawwii kenna, calanqisaa deemne kanaaf sagalee Waaqayyo Waaqayyo be Waaqa inaaffaati. Maqaan Gooftaa ka ulfaate haa ta'u. Waan ulfinna isaatiif yoo antaate waan yaatu hojjette Waaqayyo Waaqa inaaffaati. Kanaaf maal jedha asirra jechuu Waaqayyo yommus Waaqayyo namni akkuma foonicha isaa uffate san waan ta'e hafuurri koo yeroo hundumaa isaan keessa hin jiraatin. Galanni ulfinni isaa fa'a. Hafuurri isaa si keessa akka jiraatu barbaaddaa waa'ee foon keetii mul'atu gati. Galanni ulfinni isaa fa'a. Waa'ee isa sirarra'ee gati si harkisu mul'atu gati. Maqaan Gooftaa akka eebbifame. Galanni ulfinni Waaqayyo.